Guyyaa gaarummaa qaammee sadii sababeeffachuudhaan ministeerri galiiwwanii koomishiniin gumurukaa fi lootariin biyyaalessaa waliin ta'uun birrii miiliyoona 11, hospitaalli Alaart birrii miiliyoona 6, Kadir Alii Tireediing birrii 500,000, Sooraa Sekiuritiin birrii 100,100 fi 6,000, Itti Koonistiraakshn Injinariingiin birrii 200,200 fi 55,000, Federeeshiniin dubartootaa Itoophiyaa galaa birrii 200,200 ministeera raayyaa ittisa biyyaatiif deeggarsa taasisaniiru. Saganticha irratti argamuudhaan deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf taasifame kan fuudhan deettaan ministeera raayyaa ittisa biyyaa aadde Maartaa Liwiijii raayyaa biyya eeguuf lubbuu isaa wareegaa jiruuf humna dabalataa ta'uuf deeggarsa taasifameef galata guddaa qabna jedhanii guyyaan gaarummaa kabajamaa jiru garee juntaa naannoo Affaar keessaa guutuutti yeroo itti barbadeessinetti ta'uun isaa guyyicha adda taasisa jedhaniiru. ላደረጋችሁት ድጋፍ ለሰጣችሁት ትልቅ አክብሮት ለጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ላሳያችሁት ፍቅርና አንድነት በመከላከያ ሚኒስቴር ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። deeggarsa taasistaniif kabaja nuuf laattaniif aantummaa agarsiistaniif maqaa ministeera raayyaa ittisa biyyaatiin galateeffachuun barbaada. Guyyaan har'aa guyyaa injifannoo guddaa itti argannedha. Gareen juntaan naannolee hundatti badii geessisaa jira. Naannoo Affaarittis akkasuma badii qaqqabsiisus uummatni Affaar raayyaa ittisaatii fi humna nageenyaa waliin ta'uudhaan garee kan naannoo Affaarii guututti akka barbadaa'u taasiseera. Injifannoon galmaa jiru itti fufa kan jedhan aadde Maartaa Liwiijiin barri haaraan garee shororkeessaa TPLF fi yaada isaa awwaallee nuti Itoophiyaanonni nagaan kan itti jiraannu ta'a jedhaniiru. ይሄ ድል ይቀጥላል። በአማራም ክልል በመላው ኢትዮጵያ ጭፍራውን እየበተነ በየጊዜው በየቦታው የሚያሸብረው ይሄ አሸባሪው ቡድን injifannoon keenya itti fufa naannoo Amaaraatii fi guutuu Itoophiyaatti gareen shororkeessaa jiru guutuutti xaragamee ni bada. Barri haaraan garee TPLF fi yaada isaa awwaallee adda addummaa hambisnee nuti Itoophiyaanonni tokkummaan injifannoon bara keenya hunda hojii gaarummaa hojjechaa kan itti jiraannu ta'a. Raayyaan keenya biyyaaf gaarummaa oolaa jira. Kanaaf yaadatamaa kan jiraatu ta'a. Waldaan injiinarotaa fi arkitekcharoota Itoophiyaas ministeerri raayyaa ittisa biyyaa hojiilee piroojeektii geggeessuu hundaan deeggarsa taasisuuf waadaa kan seene hoggaa ta'u ministeera misooma magaalaa fi koonistiraakshanii injiinar Aayishaa Mahammad waldichi deeggarsa taasiseef galateeffatanii deeggarsi keenyaas cimee itti fufa jedhaniiru. ሁላችንም የምንሰራው ስራ እንደተጠበቀ ሆኖ በዚህ ሰዓት ይሄ ተቋም ያደረገ ያለው ነገር አገራችን እንደ ሀገር እንድትቀጥል hojiin hojjannu akkuma eegametti ta'ee yeroo ammaa dhaabbatni humna raayyaa ittisa biyyaa hojiin hojjechaa jiru biyya keenya akka itti fuftuuf qooda guddaa qaba. Diinni keenya akka mo'amuuf raayyaan keenya lubbuu isaa wareegamaa jira. Kanaaf nutis cinaa dhaabbachuudhaaf deeggarsa keenya itti fufa. Bakka bu'oonni dhaabbilee fi qaamotii deeggarsa taasisanis deeggarsi isaanii cimee kan itti fufu ta'uu waadaa galaniiru.